Ashamaa kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo tanaa haga dhumaa laala waan xiqqoo wayitan hojjedhee garuu wantootni bite baay'eedha. Egaa wanta bite kana keessaa wanta lamaa kana waan dafee irratti hojjechuu barbaadeefan qaba. Yeroo baay'ee ani kara boolee yookaan meeshaa ijoolleedhaa baasuu deemeen waan baay'ee taajjabee jira. Yeroo baay'een dubbadha kana gubbaatti mana madaabiti yeroo hunda kana faa guurree gallee shaantaa keenya gizee guutee achitti ugaan ufatta shallaallu fa'aatu jira jechuudha. Egaa kuni yeroo ani galuyyuu asuma magaaluma keessa jiru keessayyuu guutee jira jechuudha. Suuquma barbaadanitti argachuu danda'an. Garuu yeroo baay'ee nuti maalidha akka waanii uffanni kun yookaan fooxaawwan kun yookaan immoo shaawurii kun akka waan asitti hin argamneetitti ilaala. Keessattuu anaanis deebiseetti ofitti simaatiin jira. Yeroo warroonni aartii keessattuu dahan yoggaa uffatanii hidhatanii deemanii laalletuma callisna jechuudha. Egaa obboleettiin kun uffanni ishii waan xiqqaadhaa miti waan baay'eedha garuu haa ta'u malee ani kana isin akka itti fayyadamtan biyya keessas inuma jira. Shaantaa of hin guutinaa ofirratti waliif fidinaa maalidha kiiloo ofirratti hin dabalinaa waan minizaaree xiqqaadhaan asitti bitachuu dandeessan bakka barbaadetti magaalaa feetanitti argattanii bitachuu dandeessan ofitti gatii hin dabalinaadha isiniin jechumaafidha jechuudha. Kanaa amma meeshaan ishii waan xiqqaa miti kana na bira jiru obboleettii kana jechuudha. Egaa meeshaa kana keessaa garuu kana lamaan irratti hojjechuu waan barbaadeef meeshaan ishii hunduma isaayyuu ganaa bitamee wal qaqqabee fitoo egaa gala jechuudha. Kanaafuyyuu immoo hagasitti mee kana warroonni barbaadanii kan dhiiraa jira kan durbaa jira akkasuma immoo wantoonni kun darajaa mataa isaa qabu wanti ka darajaa dhabe hin jiru laallachuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee gatii isaa namni kan isa lammaffaa bitee argaa jirtu guutunii keessa isaa jechuudha. Sirriitti argisiisa orijinaal bakka orijinaalidha kan ta'e kanaadha isiniin jechuun jaaladha. Kan waan bitanillee waan gaarii waggaa bitatanii gaariidha isiniin jechuuf maafini. Egaa kana fakkaata. Kanatti egaa akkatti uffattanii akka barbaadde shaawuriidha isoo baatan keessattuu dubartoonni yeroo deesses baay'ee keessattuyyuu amma biyya keenyattuu hospitaalaa yoo ba'an yeroo baay'ee kan akkanaa kanaafi hookan gaawunii hookan kaabbaa hookan kanaadha jechuudha. Biyya keenyattuu hospitaala isaa ta'uu kan dhuunfaa isaa ta'uu kilinika isaa ta'uu bakka rabbi laaffiseefitti kan dawullee jechuudha. Akkanatti uffatanii kan ba'anii jira orijinaalonni isaa barbaadan feekis barbaadan jira. Haa ta'u feekichi ka hagam akka ittillee sin gorsuu baadhu hagam akka gaarii ta'ellee beekuu baadhu jira isiniin jechuu fi kuni garuu roormaan orijinaal isuma mana madaabisitti argitanidha jechuudha. Kana egaa warroonni kaan maal akka jettan hin beeku viidiyoo kana kaamee warroonni ilaaltan sheer walii godha. Egaa kaammoo kuni kan durbaatidha. Amma mooyyuu isa kan dhiiran isinitti argisiisa jechuudha. Egaa isa kan dhiiran isinitti argisiisa akka argaa jirtanii. Egaa abbaa manaatiiti kun kan abbaa manaati isiniin jedha. Egaa kanas dhiifama wajjin ijaaf qalbii keessa irra na hambisaa garuu uffadheenuma isinitti argisiisa jechumaafidha. Baay'ee tokko kaanis kan dhiira isin uffatta akkanaan hin jenne ka. Egaa adaba qaba garuu haa ta'u isinitti argisiisuma jechumaaf uffadhe malee waan biraatiif miti isiniin jechumaafi. Baay'ee tokko dhiifama isiniin jedha. Egaa kana kunooti innis kiisii qabaa orijinaala kan ta'edha laslaasaa kan ta'e yeroo kamuu kan gam namatti jechuu danda'udha isiniin jechuun jaaladha. Malkiin isaallee baay'ee bareeda. Garabbiitti wanni seelfar karar jarri jedhuun san jechuudha. Egaa hedduu tokko bareeda. Egaa shaawuriidha waggaa ba'an namni kamuyyuu katti hidhata isiniin jedha. Egaa kanaadha viidiyoon tun kana fakkaatti. Warroon viidiyoo kana jaalattan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Asumaanii yaada biraas qabaattan ayyaannis dhufe warroonni maatii keessan ayyaanaaf sabpiraayizii godhuu barbaaddanis egaa baay'ee sabpiraayizii of biraa hin qaba. Viidiyoo kana laaluu fi itti bohaaruufis warri barbaaddan laayik godhaa sheer godhaa isiniin jechuun jaaladha. Kanaadha uffata baay'een bite garuu akkuma dura isiniin jedhe san kanarratti baay'ee nuti duubatti of harkisne jechuudha. Akka waan biyya hin jirreetitti namoota ammaa tanas nan beeka warroonni kana bitaniitoo shaanxadhaan of guutaa jiran. Kanaaf ifan kana dursee kophaatti irratti hojjedhee uffata baay'eetu jira. Ganaan isiniif qabadhee dhufa
Warroonni isinitti tole amma sirra deebiidhaan yaada soo qabaattan saanduqa komentii jalatti na barreessaa. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Bakka jirtatti nagaan haa ta'e egaa mataanis nan baasaa nan uffadhaa gara tokkotti akka malee tole kanaafanidha. Isiniin jedha egaa nama hojiitidha. Hoon jedhu calliseetuma hojumarraa ka'eetidha jechuudha. Kanan viidiyoo kana waraabuu dhufee dhiifama naa godha. Amma kara tokkoon qotee bulaadhaa maasatti fiignaa. Kara tokkoon immoo kara hojii kanaatitti fiignaa. Kanan isiniin jedha. Warroonni kanarratti na jajjabeessitanis hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Bakka jirtanitti nagaan ta'a. Baay'ee wanta nama bohaarsus baay'ee qabna. Meeshaa qofa osoo hin ta'in viidiyoo kana garuu akka laaltan abdii guutuun isinirraa qaba. Nagaan ta'a.